Galatoma ani kanin radu fe maki ani degara duma jalan wafan jalan man serna kama kaburawan fe wan ran gae nutube kawan ke sadaba nutube nu kana singe njenne rabbi tasiru be nu maka ke nyawa nu maka kristina tijizannet maka oromo tunana maka timurti nu gaunan maka bura gabrawal di gabrami kail jemune tikambaran hawa jinan mo kan senne baran gaba kibili ku kajau gaba kibili jagen ya galla mataka jedanit ufakatan binutu usan sana kesa dabarre kumde amma kana agarre kana fu asitu naberu kesani galatoma da wamba yele dubbatu barbadu dalon amma dufun obeke abbabi yara kana tae warabiyya kana bulchita nakatadan din isinin gandain amtuni isinin lalte hajam ni kara kesani te me hajam isin bakka yaate rabbi sinagau akagayo yabayuti kabarfata sini adar bugalato mande Karaf amalleen immoo akkasumatti manguddoonni biraanii jiru jaarsa isaan taananii jiran isaanillee maqaa isaanii ibsanii yaada isaanii waan itti dhaga'ame waltajjii kanarratti waan ibsachuu barbaadan akka ibsatanii isaan affeera. Ati koo nagaa waantanii baga nagaa murtan baga nagaa dumme ani badhaasoo odaa waaqotan jedhama kanan dhufe aanaa dugdaa godina baashawaa jechuudha magaala maqiitirraayi galma malkaa qolfeetirraa jechuudha kanan dubbachuu barbaadu ani kanan dhaladhe bara kuda sagali sodomi torba barasani ani gan mana gannati tidala detan biraga di gallan ummata kenya giddidani bishanitti nakani kan gamana kan qoqa malkama to biliji ani laga wal atoko laga hawasitti nakani dullaran kani dambal immo akumasan malka dubbisati nakani gidi dan bisha itu saya sendiri rara egaltani sin kristan yani wara gidi dani kristan ne yechu ani aka carrata e da iwo wana tayefi wari kenya bate baka gidi salin nan ne dubbi ajaja go tasifam te gaim begtani atiti yawada arasi da iwo wanta te arasi lewo di dabet nan te kabari nan gesi ne jalana fe Geru wa kafangala ta gajama rati al kristinan kane dari oromia ke zati ka kiya ho tasa arga wala wan arga munati fakani akuma sari mo muslima sintane wari ke yadu wa fatuma akuma taetti odbo wa fanu turre arrayin jechu dubbi kun mo warunti kenya gar gitane ababu makiya yu dudanti hundu oromo anta tan no waqi fututa dubbi kun yenya kana kesa hora malkar harasa harsa ditti wa irefana ningira gada irefana da mati ke yesoso kana kararratti eeganii guyyaa irreessaa kana ijoollee shamarran teenya faasaanii kaaka cannee uffata aadaa kan jaamee uffatamu kana wanta tokko tokko irraa gafafanii isin oonag yaa'anii maqaa addaatti baasanii ijoollee dhaananii qabeenya kana uffata kana irraa mulqani dubbiin kun garaana nyaatetan olee bulee ka'ee xalaaba
barreesse xalaanki amma dolaatani asin jira boorsaa kiyya keessa bara 1999 jechuudha barreessetan manguddoon hin jiranii isin beekan malee doorii erbaa kan jedhanii beekama Oromiyaa irratti illee beekama gaaka amma bakka dhugaa jiranii gaaka doorii erbaa mari'achiisee ani doorii erbaa kaanee yaabsi tokkos iddoo muumichaa kan jedhan beekamu akkasiitti tokkos immoo korbuu badhaasoo jedhanii manguddoo sana taane waraqaa ani barreesse qabannee yennoo bulchiinsa aanaa dugdaa waradichatti seenne Daani'eel jedhama itti dhiyeessinee namichi muddamee xalaatii alafaa ka'ee baddanii nu balleessinaa jedhe amma kaaseena dhayyeetan isinitti maadii bamanaa godhaati dhiibama naa godhaa maal yakka maal hojjenne maal baddalleeti amantee kan warra musliimatis warra kiristaanatis nagamumaan gaggeeffama hin dhaadheessitanii fi guyyaa ayyaana isaatiin siin lallabdanii fi keenya kun akkamitti siyaasa maal ofirraa qaba maal amantee duudhaa dhuftu abbaa akaakayyuudhaan irra dhumne abbaa Oromoo kana maaliif duubatti deebitanii siyaasatti galchitan achi keessan gallu nuti amantee keenya gaggeeffannaa dhimma nagaa keessan gaddii kaa koreenaa dhaabbatu galma hin ijaarranna egaa waaquma tafaan na kaa'e jechuudha galma hin ijaarranna bakka awwaalatti dhabne warri amantee Habashaan awwaalchisaan jiru waaqeffattoota jedhanii faanfadamaa jiran jeen iyyannoo kanatu dhiyaata dubbiin dheeratti isiniifan gabaabsaa namichi rakkannaan beellama nu qabee malkaa qoffeetitti wal geenye achirratti koreen hin dhaabbatee koreen sun hunduu egaa dhiifama naa godhaati maatii dhaabbata isaan wajjin jiru ka Oromooti jechuudha ebelullee jiru nuyi duubatti hafnee warri kana eegallee deemnu manguddoon siyaasanis nama 15 itti filan kuni bareeda kana hin barbaanna garuu wanti kun galma nu haa ga'u jennee qaxaroo beellama qabannee guyyaa qorkeeti achitti kana hojjannee roobii gallee kamsii obboroo odoo lafti hin bari'in kilaashuutti mataarra na dhaawatu akka kanaan dabarsinee ani ganna tokkoon manuma hidhaa keessa baheetan ayyaanni irreechaa dabarraan fulbaana keessa fulbaana 9tti ta'u guyyaa akkasanatti fakkaata anas gadi lakkisanii na yaamanii mana murtiitti na yaamanii ati yakka wayituu qabdu hanqina wayituu qabdu waan naan jedhanii sobanii ganna lakkisanii ani gaheetan galee ijoollee na wajjin hidhamte sin jirti ijoollee tiyya sidhaa yaasitan isaa yaa ammalee ani hin bahu jedhee nuyi gallee amma amanteen kun hamma kana itti yaaddoofne itti dadhabnee jirra har'a isinoon argu ani waan lama dhaladhe natti fakkaata dhugaa waaqatan isiniin jaa yoo akkanatti wanti kun gaggeeffamu bakka lamummaan dhaladhe kun ajaa'iba yoo waan ani yaadin achiin ani duubatti deebi'ee tan callisee loonuma kiyyattifattuutti gad deebi'ee hojii kiyyallee barsiisadha isin dhoksu soorama eegan bahe loon kiyyattifatattuun deebi'ee amma gaasisiqtee galmis kunoo ifaajjii keenya keessaniin ijaaramee amanteen keenya Oromiyaa hundarra naanna'ee Afrikumaa dhuunfachuu hamma ka'e kanatti kuni na gammachiisetan isin keessatti umurii kanaan argamee galma keessaa isi ba'aan jiru ijoolleetii walumaanan jira achittis kanarra jira amma ani wanti ani yaadu ergaan ani dabarsu dhaloota haaraa kana baay'ee itti gammade asumaan